Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala Seer YouTube bakkaaf kallattii jirtan hundatti nageenyi kiyya kan kabajaa fi jaalalaa isin haa ga'u isiniin jecha. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya har'a viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo amma qabadhee isinii dhufe kana keessatti jechuudha. Piraankii ajaa'ibaa namarratti dalaguuf deema jechaadha. Yaadni piraankichaatii fi namni piraankii irratti dalagus eenyu yoo kannaan jettan taate namni piraankii irratti dalagu isii tana akkasuma immoo yaadni piraankichaa maa inni beektu dhiyoo tana waan asirreessite jettee naaf bilbiltee baay'ee haasaa wajjin qabnu garuu waan asirreessite jettee naaf bilbiltee turte. Kanaafuu amma akkamiin godha piraankii kana irratti hojjechuudhaaf jecha jalaa badee jechuudha. Ani amma maal jedhaani hirrakkadhe qashoo rakkoo wahiitu na mudate jabaattu malee dhiirti rakkoo namatti hin himattu. Kasanumaayyu ammoo biyya kana keessaayis nama itti himadhu hin qabu. Biyya dawwalan biyyi kiyya baadiyyaadha. Namni tokko bilbilli isaanii naaf hin bu'u. Biyya sana neetworkiin baay'ee hin jiru. Kanaafuu rakkoo addaatti na mudate. Arabatuyyuu na qabee maallaqa narraa buus maallaqa buuftu malee si gadi hin dhiifnu naan jechaa jiranii. Arabni haraamiin arabaa na qabdee na rakkisaa jirti. Kanaaf toorarraa badee yoo dandeesse akka obboleettii takkaatti qarshii 2000 riyaala Suudii yookaan Dubaay narraa kaffalii jedhaan sii kafala. Mee waan isiin jettu waliin ilaallaa haga dhumaatitti na faana turaa. Chaanaala kanaaf haaraa yoo taatan sabskraayibii gochuudhaan hiriyoota keessaniifis sheerii gochuudhaan akkasuma laayikii gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Piraankiin kun yoo kan isinitti tolu taate piraankii biraallee dabalee isinii kan dhufu ta'a. Hanga dhumaatitti na waliin turtii gaarii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta akka? Baik, alhamdulillah. Rahuma mami? Rahuma. Manu takara kanan dura kara sadii darra kasu tete busy run to reveita. Saganta itu hirmatan jiru akka malee mashquul arran jira turan ta'a bayar anak abaja. Nagame. Lubun nagauma. Baik negaru. Mal taate ko gaaf kanat na hasoftu badde. Xiqqoo inni mudate yaa. Maal ta'e? Akkuma guyyaa saniitii yoo an bilbila kiyyaan irra walitti deebi'e. Mee wallahi jedhu maal taate walla? Mana haasaartu lim jette gaasan. Maal ittiin beekaanuma urruutti jette kalaa'ee jedhee raamii wayii dhuftee na qabde. Mee wallahi jedhu. Ayyee. Achii fuudhanii amma bakka biraatiin na jiran ammaan tana dawwaladhu naan jedhanii aga qarshii kafaltu sin baafnu naan jedhanii. Mee wallahi jedhu. Wallah. Ayyee. Ammaan tana yoo Itoophiyaan ta'e yoo biyya biraan ta'een sanuma as keessa dawwalattee namarraa buusuun taatu yookiin araba keetti dawwaltee rakkoo nurraan geettadhanii na rakkisu jiran. Haramin suneta akkamtu si qabe rabbi keetti jedhee balaa buute. Araba. Araba. Arabni haraamni leen jirti. Ati lookishinii nu erguu dandeetta? Lookishinii amma moo maa garamiin lookishinii ergana bira jiraniiru. Wallahi jedhu inni akkama yare. Ati lookishinii asirratti sila jiratti si erga. Maal garamiin ergana bira dhaabatan beekta amma dawwaladhu naan jedhanii. Nama yoo du'ellee nama itti himuun qabu jedhee biyya kana keessa silaa dawwaluu natti hin dhiisan. Itoophiyaa ammoo gandi keenya baadiyyaadha bilbilli naa bu'uu dide. Silaa osoo qabaattee qarshii gabaabduu wayii narraa ergitee fi barbaade. Qarshii meeqa siin jiran? 3,000 Suudii. Mee wallahi jedhu. Wallaan. Ayyoo
Qarshiin kun sadi Saudi guddoodha. Innis kuma sadi sitti qabata. Na laafaan jettuun isanii. Awwala kuma shannaan jedhanii yoo ani hin qabu jedhee namatti dawwalullee hin qabu anas keessaa fira hin qabu jennaaniin biyya dawwalnaan jedhanii lakkoofsi biyyaa didee jennaan eegasii akkasuma gannaa deebisan. Ani yaani birri qabeenyi hin qaba wallahi ittiin socho'uu edda malee adaama lafa bitaminaamina jedha malee birri kuma afurii wayii lafa hin qabu. Inni akkamsi godhaare. Maan yoo asii bahee sii kafala bar qarshiin hin jirta rabdicha irra dawwalatu na dhorgan malee qarshii anuu kuma lamaan qaba irraa ta'an immoo yoo bahee baattiitti fixeetumaa sii kafala. Wallahi. Wallahi. Hayyee tayyee sadii jechuun dirhama kuma sadii jechuudha. Okay. Tayyee jarooleen kun irratti yoo ergite yoo si waakkatan yoo irratti ergineetiin nuun ergine jedhanii nyaatanis deebi'anii ammallee rakkoo sitti uumanoo. Akka isaan waakkanni kaa jechuun hin jirtuun jedhaan sarrafa akka isaanii sittiin kennan amma kama nama as keessaa si kennee kan isaan irra ergite eegasii namni sun yaa itti fidu. Harkaan itti fidani? Egaa yookaan harkaan itti fidu yookaan sarrafa isaanii irratti warra as keessa jiru yoo itti erge malee akkam godhatu. Wanti hin jedheen gaafa achi gadi baate wallahi achi asillee natti mul'ate. Wallahi wanta akkasitti mil'adhu si ergaanii hagumaa si ba'u malee qarshiin hin jirti bar. Wallahi laazim rabbi laafis ani gara laafina kana baay'eedha. Akkasii rakkoon tasii qabdee haraamin tasii qabdee si rakkistee ruhi si baasuuf deemte wanti ruhi caalee hin jiru garuu malleen kun waa hedduu nama dhabsiisa waa hedduu wal nama lolchiisa waan ta'eef ati gaafa gadi baate kanaaf kennitu wallahi birri sana kalee galgala abbaa mana kee waliin qaaqeen turee haga lafa jirulleedha hadaamallee lafa dubbataan jira asii kenna birriin kumni afurii lafa hin qaba akkas garuu rakkoo keessatti nama laaluun gaarii miti. Tole galatoomi sarraafaa sitti ergaa inshallah yoo gabbaa'e si ergaan. Askin kalau sarrafa naaf ergeeti. Rabbi ala sumeeda kulli haali. Si dubbadha mucaasi yaa ergani. Qarshi kuma sadi jechuun baay'ee guddoodha wallahi birri Itoophiyaatti garuu namichi ajaa'iba qabdi. Ati ummatuma akkamiitu si qabe rabbi jetee ramni illee waan akkana buusu jammarte nama godhu jammarte balaan buute. Malkaataa barkana eegee galan irra bubbulanii waan qofaa mitaana duraayyuu ijoollee hedduu as jira beeyta. Hayyee. Amma namni maallaqa irraan buusiin katumamee mataan dhodhoohee haasaa hin dandeenye saaban qabu asii baatii lamaffaa warraas jiru jira. Akkasii. Garuu anallee ta'a wanti nan godhin diiga maatii kiyyaan nan godhin akkasii jawaadha. Rahma. Firaan keessa godhaa jira waa takkaan taanee shabakaan na jalaa dhume. Galatoomi ulfaadhu. Galatoomi galata guddaa qabda. Yeeqii haala dhaabatte maal jettasi? Nyaadhamte har'a firaan keessa godhe. Galatoomi dhugaa wallahi namuma akka keetii kanaa qabaatu kiyyaaf baay'eetti gammadaan. Wayyo nanya jadi sekarang ugar video nama benar tak tadi walau ugar tak malu mati muka charging kau nanti charger rati umate. Tapi semua itu alkan dema dukana ke sebuah tu ini nih lah. Shorta suka be sadik wallahi kana jara jara. Masa di kana perkara. Tadi yo dukana ke sakami dem tabof no dok. Ya wanti jadi hal kana kurus itti baafate minamni sinjira ture yeroo sane nawan akkasi kasim yaaden ture wallahi akkasi firaan keedha dhiifama ka video na garuga rabbi video na garabatini ya video na garabatini sinjira firaan ke yani oma miti ko kaba mal warabe gar ya garu tikki ada Indere sini kita.
Akkasii amma dhiifama maal dirqama viidiyoo kan waraabne maal godha kana waraasaare. Nanti godhe jedhe. Ya, Ya wallahi video seorang pada jadi. wallahi viidiyoo waraabe. Beektaa chaarjiin finne gaafa sana shabakaan achumatti osoo siinaa sa'una jalaa baafate. Ayah. Eegasii ammaan tana shabakaa gabaabduu wayii ijoollee irraa shabakadhee irratti yeroo an deebi'u barreeffamni kee illee natti dhufe eegasii immoo maaliif raankiin goone jedhee tumaan saniin eegasii yaadni naa dhufe. Bala eda kan alle jammartani biranke kana kana dhaabbatanii tarkaa keeti wallahi laa. Ya. Nama biraa irratti illee dalagatu edha beektaa. Biranke kan itti qophaa'ee seensadhaan jiru anamma maaliif mistira kiyyaa na baasisiistire hoo. Maaliif namni waan namaan jira birankii gubbarratti viidiyoo gubbarratti yaani birankii yoo hajamte wallahi natti himiiti jechuudha uummata birankii godhu. Maa rakkoodhaan maa jechuun rakkoo irratti akka namni wal bira dhaabatuu fi akka immoo namni waliin gargaaree malaaluuf malee wanni biraa maaltu jira maal haasoftettis waan namtu waan keessaa muri jetti jiraate keessaa mura rakkoon qabu. Yani apa mana kian ding kali wali nase nan on nan defsisin mana bakka jette sanatti yoo ta'e malee wali amana se malee jira lafa adabatti dubbadde bitachuu ne damina mana wanni makanan jedhe mistero fi mahasoftiin kan mayo nama namni jedhe maafi malee waan jedhan maa jechuun ka haajaa himatte malee waan akkana itti haajame duraanii jette maal rakkoo qaba kun garuu keessaa immoo haajaa irraa qaba sirriitti haajaa kare galgala waliin haasofne hadaman bitadha. Wayyo na goote dhugaa rabbii seeruu na goote muddamanii sitti haasa'ee dhugamanatti fakkaate wallahi laaziin bara. Miskiina wallahi. Akkasii amma dhiifamaatillee deemi dalagadhu ayyee booda na dawwal. Nama keetitti deemi argama keetitti na nyaatti na nyaatti. Amma Dubai Itoophiyaa fakkaachuu Finfinnee fakkaachuu wallahi laatee. Ijoollee yoo sibiil biroonni kutaadha barbiraan kina godhuuf jiran ijoollee garee teenna atillee natti yommarte. Kalasa tabiraa ittiin deebi'u ayyee takkitti matana. Tanuma hayya. Deebi'u takkitti matana dhiifama ayyee. Namannya video sana air gin lala yudu garab di kawar. Sana yo nang kodi wadi family if nubrang kina gote mo ke apa ke berani. Ibi gubarat ko to ti. Wallahi dollar kana na ko du kabde de waka wasa tiracha. Live ibi ko. Galas yom. Ya horit galla kifat ko to zat. Galas mo. Horit to kawan ta ke jette lalu malum mata terahu mafi seru na rajadani or fansane olbe tenin dukke sarra kasi gadde ya. Kala sera ko nka boye baredde dani sa galgala gaddi sama. Ye bade jala ta ani tini imana adan mata na ko le ani bani ya meti jala dimere. Kasi komenti waan fete barreesse amma achirratti garuu gadhiisa.